Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya hordoftoota kennaatu hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamtaan tiyyata onni irraa kaate gaara laga qaxxaamurtee isin haa geessu bakka jirtanitti kan xiqqaa kan guddaa kan dhiiraa kan dhalaa isiniin jechaadha. Arraan tana miidhaan gurbaa san gartee miidhaa tumaa isaarraa hedduu takka miidhame sanirraa jechuudha. Rakkina kana guutuu namni fide isaanii teenyaafuu anuma fakkeenyaaf akka mataa kiyyaatti shakkii guddaa keessa galeetiin jira. Isallee rabbi haa oolchuu jechaadha. Wanni aaraan dalagan deebitee sheenaa taate waan ta'eef innis hedduu takka miidhamee jira. Amma jechuudha isinilleen koomentii jalaanis daawwattoonni keenya quba akka nu qabaattanii dhimma kana rakkoon tun guutuun bakka irraa kaate anarrallee haa ta'u isaanirrallee haa ta'u rakkoon guddoon akka nu uumamne koomentii jalaan yaada qabdan nu barreessaadha. Isaaniifillee barreessaadha. Isaa immoo hedduu takka miidhamee jira. Arraan tana viidiyoo gubbatti ilaalee chaayinaala Hamzii Wuuxuu jalatti waraabamee ture. Ta'a akkasitti Feeruzaatis yaada qabdu kan nadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota fi jaalatamtoota kennaatu bakka jiraattan isinin jecha salaamtaan teenya ta'onni irraa kaate lagaa fi gaara qaxxaamurtee addunyaa marta keessatti isin haadha qabdu isinin jecha arragaa maal qabattanii dhuftan jechuun kan isiniin oolomtu gizee hunda teessaniituma afaan nubbanaa ooltan jettanii egaa yoo isinitti afaan banuu baanne egaa nama biraa katte afaan bannullee hin qabnu. Kanaaf rakkoo argarree fi toltuu agarreedduu isinuma biratti as baaneeti isinumatti himannaa isinumaatu nuti karaarra jiraannus karaarra jiraachuu baannus nu wajjiin qooddata. Kanaaf obboleeyyan kiyya mucaasan akkaan laaletti edaa hangas miidhamee bakkattoon dukkana keessa viidiyoo chaanaala Feeruzaa irratti arguun dhabdan jeetii yaada. Kanaaf waan akkasitti miidhamee hangas geenatti hin fakkaanne garuu arra hoggoon viidiyoo isaa keessa gabbu'ee yeroo laalu arra viidiyoo tokko gadhiisanii gizeen laalu viidiyoon sun kalee jechuu qiyya arra osoo hin ta'in kaleessa viidiyoon isaa hogguu gabbunee laallu hedduu takka miidhama arkee isarratti. Kanaaf silaagaa hanqas namni waan jennu wallahi an gama kiyyaa waan hin jiru hin beeku. Jazaa garuu abbaan waan dalage numa deeffata haa jennu. Jazaa isaa gartee rabbii deebisee fi harki gartee isaan mucaadhaan qabanii rakkoo keessa mucaa naqanii dhadhawan sanillee gara tokkoon deebi'eef jeetii yaada. Ammoo yoo miidhame laa ta'ee garamittiin oofaa yoo ka inni miidhamu taate garamittiin oofaa hin jiru naaf inni mariirra gatteenye. If eeggannoo gartee naaf inni nu if eeggannoo godhannee bobbaa fi gala keessatti teessuma keessatti kanaafuu obboleeyyan kiyya rakkoon dhiiroo garamitti nama ooftii namni wal dhabe tokko wal barbaaduun waan hin oolamneef kallattii hundaanuu wal barbaada waan ta'eef miidhamaanis gana eega miidhame gana innis nurratti hundaa'eeti jaarmaa hedduu qaban hogguu laallee garuu gana tarkaanfii nurra fudhatan jennee waan qalbii teenya keessatti xiqqoo shakkineef ati wannin siidhaa moommaan tana dhaamsa kiyya keessatti gizee bobbaatuu fi waan kana akka nuti goone adda baafatanii jiran jarri kun. Dhibbaan dhibbatti akka nuti goone waan kana addaan baafatanii jiranii. Mucaan silaa akkuma beekame biyya sanaa keessa bahee baadiyyaa deemee jira. Inni waan barbaadamuu hin qabu. Yoo isaa godhe hajaamu ta'e amma tokkoffaa beekee anumaaf sirriitti xiyyeeffatan yoo fedhanii yoo mucaa godhe jaanillee mucaan akka as hin jirre viidiyoo irratti arguun dhaban isaanii. Kanaaf amma ati hogguu bobbaatus hogguu galtus dalagaa keessattis namaan wal qunnamuu telefoona keetillee maal goota telefoona keetis yookaan daayifartii jala galchite dirqama daayifartii jala galchite nama si bilbila ka'i fi deebisuuf irraa qabdu deebisuu akka isaan si harkatuu hin dandeenye.
أما نمني الدنيا متطورة تعتي جرتي الدنيا تطورتي جرتي لوكشين نمني ولر ديمي والوربادو فاجرة شريعات تقرتي اتسان سبي خنين قيرتشو في الرواستي قيرتي شريعة سن هنگ جزيتي هنگ قرتي لفتك أبنويتوف شريعة سن في الروافتي لفا خيسة تبرا خيسة خاتي ديمو دنديسة تنمني الرسم بيني بتتي ديمو دنديسة خناف درك أما أكاس قولو قبضي يوم ما أكاسس شريعة دران تسبيع خنين كسب فانتاتي يو أتبلبلا جلا خاصو أبدلة الدنيا نجا هونو كان خيس يرتي مرة لوكشين كان عندي من استبربادو فهم ملا خناف إفجنوش ما دانغرتي كيسان أما إنسان تمسا يوقع قول لسا خجام هدو كمان نما هدو ولا قول لساني أوجرا تمسا يشوقية نما هدو رايا أوجراني خناف سميدون وان هدو أولم نف مدتي قرتي أولما خي ستلة إفجتشا بلتوما خي ستلة إفجتشا صاحبان كي خدرا وجنجر تلة رايف كابا قرتي صاحب ستين قاليدا قرتي صاحب نبي تكو خجراتي جريت رومان تكو خراتي جريت تكو خدوقاتي جريت صاحب دوقاسن نيوجيو خديم تتاتي سبنا ما خنا خيس صاحب دوقاتو ينجرو صاحب خرا صاحب غرا خناتو بايته خنا هدماته خناف درك أما إفجنون أتي جمسو قبضو هنجلفتي قبنويتو أما إن اللي وياوتي أما إسا هدو ميدمه يرون لالو ديجا مال وانا كسيتي الرتي أركما هدو هالان أنا فقط هالان تو مامي أنا هدو رفدة أنا هدو رفدة يروسني أكست هلا جاني هالان ده يروسني جرجرة مخاركا قبل سبيل أركاكا بني فيرو أركاكا بني هديدا في مخلي أركاكا بن مجرى درس مدملين سنة أنا يقوم فيديو يساعد سنة لالين رفد بيته سنرة أما أنت نقدر إني سكسته أنيسي بقى إنسان دراني تنبيه كان رايوني قرتمي وتاخذ جدير إنه أكياداتي سني يادو جرا سنرة أمو yooni garteemi akhinama wanni kun deebitee rakkoo bilaallee ka'uumtu taate achumaan oromoonis quba qabaadhaa isin jechna isaan kaayyoon isaanii ammallee deebi'aniiti yaani tokko naa dhufe yaani naa dhufe kun amma oromoon teenya bal'oon sabni keenya bal'aan gartee kabajamaa fi jaalatamaan nu birattillee kabajamaadha jaalatamoodha ni jaalanna saba keenya ni kabanyasi ammoo isaanii waldhabdee qabna malee saba keenya bal'aadhaan waldhabdee hin qabnu kanaaf amma sabnummaan keenya bal'aa warreen daawwattoota keenya tahan asumaanuu beekee hedduu nu arrabsaa jiranii namni gama keenya jiru hatta hordoftoonni illee gama keenya hin jiru amma keessatti yeroo tana keessa namni gartee akkasitti nuuf jarri tun dhugaa qabdii dhugaa hin qabdu maali wanni jedhee gartee nu cinaa dhaabbata tokko illee hin jiru dhugaa hin qabu malee dhugaan qabanii malee namni dhugaa qaban nuun jelle hin jiru dhugaa tana immoo qaqqabee laalee yookaan miidhama kiyya miidhama kiyyaa fi roorrootiyya qabeeku rabbumaa fi yookaan anuma san anumaatu gartee jaalala irratti waan hundoyti mas wanni hundinuu miidhamullee jaalala irratti hundoyti kanaan amma isaan arafeedhaa tumsanii arafee jala yaa'anii waan kana hunda dalaganii deebitee ammas isaan irratti wanni kun as garagaltee wanni kun ammallee raawwatamtee eega raawwatamtee nuti ammas dura isaanii jarjarree isaan hin qabne akka isaan nu barbaadu jiranii maqaa isaan hin kaafne ifumaaf lafaa ka'anii tumsa nutti barbaaddatanii bakka mucaan dalagu walii ibsanii wal geessanii wal garsiisanii mucaa qabanii rakkoo san keessa galchanii mucaa sanillee hanga daddarbanii dhadhawan takka gahanii sanillee mucaa maadhawan irra lafaa kaanee beekadhu nuti eega mucaan achi bahee kunillee dalagamee beekadhu ati mucaa'uu baasa jetteeti mucaan baasaa wattee beeku waan sanuu dalayde mucaan si boodaa bee malee si quban qabne kanaaf wanni taate eega taate tanarratti yoo if eeggannoo godhatanii gartee kabajaadhaan yoo nagayaan karaa nagayaatiin karaa araaraatiin walitti dhufnee walitti hin araaramne ammallee dubbiin tullaata garamin nu ooftii eessa nu geessitii je'ee namni aylii qabu tokko ilmi dhiiraa tokko qaqqabee dubbii tana laaluudhaatu irra furmaatanatti fakkaataan akka kiyyaatitti. Yoommoo lakki ulee
dhufte tana uleen kafalanna. Gocha hamaa dhufe kana hammeenyumaan deeffannaa kajaan ta'e walirra bobba'uu jaamti. Nutis nama firarra fee miti. Nama firarra fee miti. Nama if eeggataa deemu nama dammaqee deemu. Ammallee deebi'eetuma wanni biraa gocha hamaan kanarra hamaadha dhufaa jechuudha. Dhufaa deemaa. Har'a isaan yoo tumsaan rakkina tokko kan uuman yoo gartee danda'anii uumanillee yoo uumanii isaan namni harka ifii deeffachuudhaaf lafaa hin kaan hin jiru. Inshaallah yoo lubbuun nu hafte nutis harka kan isaan deeffannaa inni lafaa kana. Wooma kanarra hamaadhaatu uumamaa dhufa malee gartee furmaanni dhufu hin jiru. Yoo ammoo isaan if harkanii sababa kanaas ka uume isaan namni mucaa qabee rakkoo tana hunda fidee isaan nurraa hin eegalle nuti barbaadamaa turre osuma barbaadamnu namatti hin buune eega mucaa qaban booda kan wanni kun uumamte ammallee deebisanii yoo gartee isaan irraan dhuftee karaa namummaatiin obbolummaatiin akkasitti araara obbolummaa jaanii gartee akkasitti nutti deebi'anii achi rakkoon tanarra hamtuutu uumamaa dhufa tanarraa jechuu atiizi hedduu wani sidhamuu fedhu yeroo nan jiru ni jirra walumaanuu yeroo nan jirreesi hedduu ifeeguu sirra jira. Ifeeggannoo dirqama. Ifeegi gartee bakka gartee bobbaatuu fi kanattillee namni hin beekini. Isaan amma sababa keenyaan hedduu takka killeedhaa fi jaartiin illee warra bobba'anii jiranii. Gartee isin intala dhalaa waan taateef isin tun intala dhalaatii mirga qabdii yoo isa kana jibbite maalii rakkoon jirtu kanarraa isin isii tana barbaaduun dhiibbaadhaa jettee viidiyoo maxxansitee kaatirraayi sanirraa isaa fi jaartii fi killeen illee wal lolanii jiranii. Dubbiin tuni karaa dadaa deemaa jirtu guddachaatuma deemaa jirti Oromootiyya. Amma si afaan qabee waan takka amma mucaanis kan baadiyyaa sandaqe viidiyoo takka reefoo ammee tub official kajuu jalatti maxxansee jira. Viidiyoon san amma mucaanis isaaniif dhaadachaa jira. Sababni itti magaalaa gadhiisee bahe isinii fi ammoo yeroon tasgabbaa'ee gartee faana qabbaneeffadhe an dhufee gocha gartee isinirra dalay dandeeffachuun kun yoo waan hin oolamne jechaa jira mucaanis. Magaalaa tana keessaa sababa keessa mucaanis bahee isinillee rakkoon isinirra dhufte agartanii jirtanii. Kanaaf ammoo if eeggannoodhaan kabajaadhaan jaalalaan isin kadhannaa waan kana gartee yoo qabbaneessuu hayaaltan taate qabbaneessaadhaa lakki hin qabbaneessinu akkanumatti nutilleen gocha dabre raawwatame nutilleen akkasuma raawwannaa yoo hajjettan taatan humaa rakkoo hin qabu. Dirreen balloodha. Dirrinis bal'aadha jettee Oromoon. Inshaallah sanfuu dura. Yoo akkas taate yoon kaan ammoo nuuf ta'a yoo hayattan taatan nurraa gad dhaabbadhaa isin jalaan dachiidha. Isin jalaan dachiidha xiqqoo nurraa gad dhaabbadhaadha. Nuti isin barbaadaa jirru ofii nu barbaadaa jirtanii ammallee ganaallee nuti isin hin barbaadnu yoo isin nu barbaadan nuti fitti isin hin dhiifnu abadan firra rafnu. Kanaaf abbaa feetan qabdanis kanama baasu rabbii kagartee waan nama godhus rabbii humaatis naman gootanii uleen nama humaa naman gootu uleen dhiira humaan gootu numa deeffatte dhiirti. Kanaafuu if eeggannoo godhaadhaa kabajaa bareedduudha kabajaa tana hin balleessinaadhaa. Kana waliin jiru anaa fi arafeedhaa isin wanni cinaa oriitanii dibbee dhooytaniif hin jirtu kabajaa fi godhaadhaa killee fi hamzeen adabaan gattaa'aadhaa. Yoo adaba diddan ammoo waan isin adabu harkaa isinii qabnaa. Kabajaadhaan mataa nurraa lafa kaayaadhaa nurraa illee gabbu'aa afaan keessan illee haalafatti isin raabuunu isin jalaan dachiidha. Kabajaa fi godhaadha. Kabajaa bareedduudha. Antanaan isinii dhaama gama kiyyaanii dhaamsa yoo qabaatetti isinii haa dabalu an gama kiyyaan fudhadhee isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanni kun deemtee booda rakkoo guddoo uumuu ta'isi kabajaadhaan isin gaafannaa obboleeyyan kiyya nuti yaa'ii hin barbaannu garteemi yaa'ii hin barbaannu lolli jaanii gafuudha. Garteemi sanuu arraan tana yoo nuti garteemi isinitti kadaddaa'inu taate rabbiin akka carraa qabaa isin gubbaa fedhu isinirra nu gubbaa ansa fedhu nuti isin gubbaa aanaa lolli silaa'uu sanuma qabaa tokkumaa tokko mo'ata sanirraa
arras burus barbaada keessan hin qabnu nun barbaadinaadha obboleeyyan keenya sooshaal miidiyaa irratti illee ol baatanii tana ajantaa godhatanii uummataan hin burjaajessinaadha. Tanaataniin dhaamsi kiyya hawaasni keenya illee asuma jalaan viidiyoo tana jalaan yaada qabdan koomentii nu barreessaa isiniin jechaadha. Hordoftoota chaayinaala kennaatuuf warreettan nu daawwattan galatoomaa isiniin jechaadha. Ciao hanga dhuma viidiyoo teenyaatti nu daawwadhaadha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.